dhufne yoon wajjin hojjete ambaasaaddarnata nu wajjin fufaa kaampaanii kan wajjin waan guddaa hojjetee bakka guddaa gahuudhaaf nama danda'u arginee jirra hojii isaa laalleerra beeksisa kanarratti wanta inni tattaaffii hagam akka godhe waan beeknuuf qarshii miliyoona 2 qopheessinee jira. Asalum banjirati erga dabalatamu jira. Intingeessine dabalatamu inni biraammoo dabalanni gaafa viidiyoo waraabuu Nasriin hawwii haadha manaasaa hawwiidhaan maal barbaadda mee qarshii kanarraa maal barbaadda jennaan maal jettee viidiyoo kutameen argee yookaan viidiyoo waraabameen argee ani biyya galee maatii koo arguun barbaada ka jettu viidiyoo ishee argee viidiyoo san laaleen ture. Kanaafuu hawwiidhaafis tikeettii VIP biyya geeche ittiin deebitu yeroo barbaade tikeettii fast delivery kaampaaniin tikeettii qopheessee jira. Kana fakkaata egaa yaadni keenya inni kan biraayi namoonni biraas namoonni Imaraatii keessatti argamtanii namoonni daldala garaa garaa irratti hirmaatan jirtanii nurraayis muuxannoo kana fudhatanii namoota biroofis osoo chaalenjii akka kanaa kana kennitanii tokkoffaa biizinesiin keessaa isinii beekama keessattuu namoonni daldala irratti hirmaatan jechuudha. Akkasumas immoo nama qabdan nama jechuun feemasii jechaan yeroo ammaa kanatti nama isin tajaajiluu danda'u gurratti jechuudha. Kanaaf nama qabdan osoo jabeeffatanii chaalenjiiwwan akka kanaa osoo kennitanii jedha. Kana waraabadhaa TikTok irratti gallakkisaa jira. Akkasumas immoo beeksisa immoo karaa miidiyaa eetirii hojjechiifadhaa isin jenna. Kana ergaan kun inni biraa. Inni dhumaa dabalatni immoo isa dhumaa inni dubbadhu dabalata. Kaampaanii fast delivery kaampaaniin kun yeroo hojjenne isinumaaf dhaabanna maaliif namoota rakkatan bira dhaabanna inni biraammoo tajaajila hedduu ijoollee Oromoo tajaajila hedduu kennuudhaaf qophiidha. Kanaafuu isin fast delivery kaampaanii yoo jajjabeessitan yoo bira dhaabattan isinis fayyadamaadha. Fakkeenyaaf nama rakkate tokko odoo akkana jettanii karaa fast deliveryidhaan gargaarsa waan akkanaa godhaa jettanii nutti dhuftanii nuni qophiidha. Garuu qophii kataanu maalinii yoo isin nu bira dhaabattanii nu hojjechiiftanii yoo nu bira dhaabattanii yoo nu qabaanne qabeenyi keenya keessan yoo hojjenne kanaafuu eenyummaan ijoolleen Oromoo Dubaay keessa warroonni suuqii qaban ta'ee warroonni meeshaa karaa dilivariitiin ergachuu barbaadan yoo nu dubbistan nuni isiniif geessuudhaaf qophiidha. Makiinaan reediidha, diraayivarii reediidha, hojiin keenya sa'aatii 24 hojjechuudhaaf reediidha. Kanaafuu yoo nu arganni keenya keessan. Kana waan ta'eef kanan jedhaa yaada kiyya xumureeraa galatoomaa hundi keessan. Egaa dhumarratti ambaasaaddarummaa waliin mallatteessanii asii wajjinii sagantaa keenya xumurra. Nasriin yoo waan jedhu qabaatee dubbatu ani gara kootiin gamalmaan xumureera. Yaa erga waliin mallatteessanii booda yaada kiyya dubbadha. Kamera untuk Kalakas kan kalau juga. No. Alamin Alexan, boleh beli Alexan ini. Kaldenya. Agak sani yang ada tuh kesan. Itu sudah dia. Agak sani kan Nasrin ini Rian bikin malatesa jiran pun malam ni waligalte ambassador rumah. Waligalte ambassador rumah tu yang malatesani asan itu. Waligalte ambassador rumah wali malatesa jirani karena pun Nasrin jaja fast delivery wajib saat itu wada galera wajib waligalte galera malatu saniti mereka sendiri. Baik kita lah kan ni.
Aye. Aye kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo akkasuma lammiilee Itoophiyaa karaa laayivii kanaan nu daawwataa jirtanii jalqaba irratti ani yeroo kamiyyuu khayrii na mudatus sharrii na mudatu keessatti illee alhamdulillah jedha akka nama islaamaa tokkotti alhamdulillah rabbil aalamiin bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa darbee sadarkaa nama miiliyoonota badhaafamuu fi ambaasaadara namaaf mudamuu bahuu kootiif faaruun rabbii kootiif haa ta'u dadhabbii hedduu booda bakka kana gahee itti aansuudhaan ammoo obboleewwan koo abbootii qabeenyaa dhaabbata Fast Delivery fiqee fi gazee jechuudha. Ana caali uummata Oromoo viidiyoo dalaganii ganama galgala miidiyaa kanarra laayivii irra na wajjin bulanii na waliin dadhaban. Kabajni koo an nama tokko isin galee garuu hawaasa kana naa kabajuu keessaniif dhugaa rabbii hedduu galatoomaa ulfaadha. An argadhus dhabus obsuu danda'a ofumansiisuu danda'a. Sababni akka argadhu waan beekuuf borullee dalagadhee jecha. Garuu namoonni na jaalatanii fi namoonni iddoo naa qaban na waliin dadhabanii ka'anii waa wahii ammoo firii isaanii san arguu dhabanii yoo qalbii isaanii cabu arguun dhukkubni koo guddaa waan sana ture jechuudha. Maallaqa miiliyoonaa kana caale jechuudha. Isin ammoo miiliyoona sanas fooloon sun osoo hin guutin anas kabajanii hawaasa Oromoo bal'aallee kabajanii namoota fooloo nu godhe sanas kabajanii maallaqa osoo hin taane namummatu dursa. Maallaqni ni dhufa ni darba. Namatu caalettanii anaan na filattan jechuudha. Kanaafuu hawaasa kiyyaallee naa kabajuu keessaniif anallee namoota jaalatootaa fi dinqisiifattoota koollee naa kabajuu keessaniif irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa kabajuu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo ambaasaaddarummaa baatii 6 turuu isaafis ammoo kafaltii miiliyoona 1 jechuudha. Waliigalatti waan miiliyoona 2 ta'uu kafaltiin isaallee ammoo adeemsaan baatii 6 kana keessa kan kafalamu ta'a. Qarshiin miiliyoona 1 kana ammoo asumaan galchanii akkaawuntii an kenneef irra galchanii risiitii illee naaf erganii jiranii. Kanaafiyyuu maallaqni na bira gahee jira. Risiitii illee daqiiqaa muraasa booda akka laayivii kanarraa baheen karaa feesbuuka kootiitiin isinii maxxansaa karaa tiiktookiitiin illee isinii maxxansaa maallaqni miiliyoona 1 akkaawuntii ani itti kenna irratti galchanii na bira gahee jira. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun ni barbaada. Isa xumuraa rakkatu jira. Jaalala keessa adurreen ilmoo nyaattii jedhan. Namni Oromoo namni tokko isin keessaa ol jabaatee yookaan ol guddatu taate saboonni biroo nama isaa utubanii ol jabeessanii bakka dadhabina isaa san cufanii fi jabina isaa irratti qarqaaraa turan. Dhugaan ilmoo waaqaati jedhanii harka dhiqatan garaan jaalataa dhugaa dubbatan rabbi jaalata. Uummanni keenya warri miidiyaa kana fayyadamu waan kana dhaga'uu hin dhabne fooloo gochuun barbaanne malee. Ilaalcha akkanaa kun ammoo anama maallaqa kana isin naa kennitan maallaqa argadhe okay akka sabaattoo borullee akkanumatti itti fufna ofii keenyaa wal sakaalaa ofii keenyaa wal kuffisaa ofii keenyaa nama xiqqoo ol nu keessaa jabaate gassakaalee lafatti gaddeebisaa hamilee walii irra deemaa akka sabaatti itti fufuu ni dandeenya. Baay'inni keenya miiliyoona 50 namni miidiyaa fayyadamu miiliyoona 10-20 ta'uu danda'a. An maallaqa argadhe irrattu miiliyoona 1 kan biraatu dabaladhe miiliyoona 2 argadhe. Okay, boru ala Oromoo birootiif challenge yoo dhiyaate innillee wanta sanillee yoo kadhabu taate hamileen isaallee yoo tokkomu taate hamileen deeggartoota isaatii fi dinqisiifattoota isaallee yoo tokkomu taate dhugaa dubbatuuf akka sabaatti waan kana tarkaanfatuu hin dandeenyu haala kana. Rakkoon kun furamuu qaba. An ofii kootii argadhe okay alhamdulillah galanni rabbiif haa ta'u kaani ammoo isinillee galatoomaa ishee. Boruu akkanumatti itti fufaa namni Oromoo ofii keenya wal xiqqeessaa ofii keenya wal sakaalaa ofii keenya wal kuffisaa. Fooloon maallaqaa miti ittiin dadhabamu wanti itti bahu hin jiru si galee harkaan gattuqanii bira darbuudha. Kanaaf rakkoon kuni akka sabaatitti an akka nama Oromoo tokko akka nama waa yaaduutitti ofii kootii naaf godhuu dhabaniif osoo hin taane dhala Oromoo boru Oromoo abdatee wayitti seenuuf na yaachisa. Kanaafiyyuu namni keenya osoo itti yaadame rakkoon kun furame. Ambi wal qarqaaree wal utubee laafaa isaa jabeessee jabaa isaa utubee bakka guddaa qaba. Kan keenya hoo
fooloo kuma 500 godha birri miliyoona badhaafamaa yoo namni tokko jedhame fooloon sun parsentii 180 hin godhamu. Parsentii 20 qofa godhama. Kanaaf ani maallaqichaaf gammachuu qaba. Rakkoon kun garuu furamuu qaba kan jedhu yaaddoo koo guddaadha. Osoo furame ammoo natti tola. Lammaffaa warroonni UAE keessa jirtan miidiyaa kana kan nu hundeessin akka A3 Multimeediyaatti hawaasa biyya kanaatii fi hawaasa Oromoo bal'aa tajaajiludha. Of bira darbee akka Itoophiyaattis afaan birootiin hojjetaa jira. Qabeenya qabdan, dhaabbilee qabdan, TikTokii namni 2 namni 3 daawwatuun guyyaa guutuu TikTokii keessan qofaan beeksifatu osoo hin taane namni erga dhageettii qabu isin bira jiraatee maallaqa xiqqoodha wanti isin baastan ispoonsara miidiyaa kennaa ta'uudhaan qabeenya isin qabdan beeksifatuudhaan nullee nu bira dhaabadha. Hojjetatu dhaabbata kana keessa jira. Kiraayin mana biyya Dubaay keessa hagam akka qaalii ta'e ni beeytan. Akkuma faasti diilivariin godhe kana koon miidiyaan kun har'a banamee boruu yoo cufame hiika takka hin qabu. Akkuma miidiyaalee kan duraa jechaadha. Kanaaf bilisaan namni tokkollee birrii takka naan kennina. Namni tokkollee ispoonsarallee naan ta'ina. Garuu beeksisa nurraan beeksifadha. Tajaajila keessaniif qabeenya keessan nurraan beeksifadha. Nuti dhageettii qabnu isinii dhageettii qabnu fayyadamne isinii beeksisna isin ammoo maallaqa xiqqoo nu kafalaatiin nutis miidiyaa kanallee itti fufsisnu walumaa galatti hawaasni kiyya fooloo naa gootanillee kan na waliin dhaabattanillee kan na waliin hin dhaabannellee isinillee warri faasta diilivariillee wallaahi onneerra galatooma anammoo nama kaleessallee rabbiin bakka xiqqoo irraa kaasee bakka amma jiruun nagaye fuuldurallee rabbii kiyyarraa abdii guddaa qaba ummata Oromoo yoomillee yoo jiraadhe waan guddaa dalagee isin boonsa yookaan ammoo jaalalumaaf kabajaa qabu kanaan rabbiin bakka naaf malu na haa geessu yoomillee bakka salphinaatii fi haala salphinaa irra rabbi nan dhaabini jaalalaa fi kabajaa isin naa qabdaniif kan rabbiin naa kenne kana narraa haa tursiisu galatooma ulfaadha isiniif ammoo jecha hin qabu faasti diilivarii akkas kan xumura ammoo soorii ambaasaaddarummaa isaan naa kennan kana guyyaa boruurraa fayyadamuudhaan namoonni UAE keessa jirtan shooppii garaagaraa kan qabdan walumaa galatti qabeenya garaagaraa kan qabdan kan diilivariidhaan maamila keessanii erguu barbaaddan karaa faast diilivariitiin akka qabeenya keessan ergattan. Fakkeenyaaf mana uffataa warroonni qabdan akka fakkeenyaatitti uffatuma namni ijoolleen mana madaabii teettee sanirraa ajajjoota haa ta'u ajmaan irraa Abu Dhabiitti shaarjaa irraa Abu Dhabiitti fujeeraa irraa salkeematti bakka garaagaraatti walii erguu barbaadan faast diilivariin isinirraa fuudhee isteeta UAE keessa jiru torban ni geessa. Isin isaanii kennatu qofa. Anis akka ambaasaadara isaaniititti rakkoo dhaabbata kanarraa isin mudatu yoo jiraate qisaansa'insi qabeenya keessan irra gahu yoo jiraate naqunnamuudhaan rakkoo sana waliin furuu dandeenya. Kanaaf piliis suuqii biyya kana keessatti namoota shooppii malata ayyoo xiqqaate shooppii 100 ol eebbisiisee jira waliin dhaabadhee. Namoonni garuu karaa faast diilivariitiin meeshaa argatan yoo jiraate namoota parsentii walakkaa waan kanaatu hin geenye. Namni keenya osoo dhaabbata wayii as keessaa qabu meeshaa fuudhanii geessuudha. Kan itti kennitaa fujeeraa naa geessettaa waan kafalamu kafaltee jira. Kana fuudhee inni fujeeraa sii geessa. Kanaaf jecha lammii biraallee barbaachisu orma gabbaruullee nu barbaachisu. Nama keenya waliin dhaabannee isaan irraan haa ergannu isaan irraan haa fayyadamnu. Haa guddatanii qabaannaa nu har'a waan kana nu godhan. Boru yoo kana ol argatanillee kanaa ol uummata keenya tajaajiluu danda'a. Walumaa galatti faast diilivarii irraan meeshaa keessan ergadhaa. Wantoota kamiinuu tajaajila barbaadaniif dhaabbata kana mariisisaa lakkoofsi bilbila isaanii TikTokii isaanii jala jira. Anis ammoo ambaasaaddarummaa kiyya kana fayyadamuun teknooloojiilee barbaachisu fayyadamuudhaan karaa miidiyaa keenyaa fayyadamuudhaan miidiyaa kana beeksisuu fi biraandii isaa guddisuu irratti waan danda'e hundaanuu isaa wajjin hojjetuuf qophiidha. Waliigaltee baatii jahaatiin walii mallatteessinee jirra. Baatii jahaa kana keessa dhaabbata kana tarkaanfachiisuu irratti qooda kiyya ni baadha inshaallah galatooma.